Laayviin seenaa magaalaa keessa deema. Zana fataa jedha jechuudha. Ammas sinii dhufeera amma. Dhufe gaafa turkiin deemamu hin jiru. Turkiin deemu hin jiru. Haydar Abdii bilisummaa maal godhaasi? Finfinnee biyya keessatti du'e jechuudha. Manaa fi bina keessatti dhufte. Aloo, salaam alaikum. Waalaikum assalam haydee jirtaati. Jirtaa mootii koo. Otooti tiruunaa sodaattu abbaa ta'e kun naajjeessi. Agartee waan hin ta'een fayyi. Kuni badduudha barre. Kuni daftee nama galchiti. Argaartaa wallaahi qoricha liqimsaaru. Kuni badduudha. Argaartaa qoricha naa kenname amma guyyaa sadii marfee as keessa na waraanaa turani asiin naa kennaa turani guyyaa sadii. Hadda immoo kana ergan fudhee alhamdulillah bareedduu siin jira kun nan fayyee. Wayi maastan gido amma gamana kimichaan immoo bornaan boo garuu utuma jarri tolaan didanii lolaan jechuudha. Viidiyoo hojjedhe beeksisaa fi maaliifi mana hakimii seetee abbaate. Doktorri daqiiqaatti wallaahi haydar. Doktorri daqiiqaatti akkas ta'e biikeen. Amma narsiin nufti laa. Narsii dubartoota akka waan faafrikaa wayiitti hojjetamtee narsii dubartoonni haydar kiyya. Irlaandii ini mu bakka ni waraani hadda ni. Bareedduudha. Dhaggeeffadhu wallaahi mastaaqara dhaggeeffadhu dubartoonni jedhu kan dhufanii ol galan. Akkam jirta? Fayyaa jirta jedhee yeroo jira nama qaban jechuudha laa. Dhukkubni nama keessaa faashin. Nama keessaa utaalaa rabbal kaaba. Dubartoonni akka waan hojjetamanii jechuudha. Shariikaa wayiitti hojjetamanii dhufanii qacaramaniiti. Akka waan shariikaa wayii keessaa hojjetamanii dhufaniiti tokko jedhe. Warri biyya keessaa akka rabbi si dhibamsiisu du'aa godhaa. Jedhaa. Tokko jedhe. Lammaffaan immoo dhiironni immoo dhufanii alaafii fidanii dhufu sadii ta'anii dhufu siirees lama ta'anii dhufu akkamitti jirta gaarii jirta nyaata immoo ammas dhufamee galmeeffama. Galama maal nyaatta kursii guyyaa maal nyaatta maaltu jira jettan xibsii oolaa jira qilqilii jira akkasitti jira asiira maal duddaa guyyaa. Shaayee moo aannan dagaram abbaate an maanno turkii kunooti jetteetti nimtu matatti kunoo turkii jira. Sorry haydar kiyya wallahi rabbi sinii farifatu sii fi muniirii fi boonaa malee abbi geetachoo Asiyaa mubee an deeman jiru turkii. Turkii deeman jiru. Turkiin deeman jiru. Qoy qaadii mi'ootii qabadhu achi dabalu. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam. Qaaltii tokko si duratti qaaltii naasoftu ati si towwee ol galtee teessee kan. Mubee. Maa inni? Maa nama dhaggeeffadha kaa jiru qabee rool seenamu mi'uutti qabatamee namni haasee kaan anaa saama bara. Ayyee mi'ootii qabadhu ciisi. Ayyee qaayid. Mube. Wayye. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoo bijate namoota jimmaa keessatti argan nama 5 ergaa dhaameera. Naa dabaluu dandeenya jarrisi. Bilbila keessaa na ergi jimmaan dhufan jira rabbi jedhee wayyaa'ee ammas piroosesiin kiyya naa dhumutti jimmatti hin deebi'aa rabbi jedhee gidduu kana. Mee tikeetti xiyyaara. Maal sin barbaadu wallahi rabbi yaafiyaa keessatti deebisu. Wallahi rabbi jedhee dhufan jira tikeetti xiyyaara naa kuttaa. Qaid. Yoomni huufi. Gidduu kana Ifan kutee yoomni huufi. Guyyaa lama sadii booddee jimmaan dhufeen fataa jedha. Qatti taanatti himi. Bilbila kee naa erga. Maali boo abdii geetaachoo jettamoo nama meeqan si gaafadhe boo dhaqaan aada walaan Wallahi dhufee keetanii xiqqoo si biiziin ture waan tokko daawwannaa taasiseen ofirra deebi'e. gaafa daawwannaa sana laan xaadhaa hojii ture. Asiyaa Jamaal jedhee deema tokko Turan dhufaaran jennaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالى. لقيت تنجرة أوكي مباركو.
أزيك والله سيسير دي فما قد أزيا ويو 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 لا حول. بس دي ندري شال يقدمون نجار كوي ايجامي خنا خيا برا اكونتي خيا برا والله مبارك فولو سيقولي تنجرا برا والله ريفا الجدي بشكل كم دبشن جنا شك مليان مكانا ما تندل دلا ما سيا يرون جري أما دبتنا بقى تيك توكين آسيا جمال آسيا جمال ايه هدو جرا خون خيا برا خبرات نا ايجامي نا سي نيدو فامو يندفو شيخو mana banu fiat بنو فينجرا أرى bani nubna nufha أي خد أي هايدرو ما نانجي هايدرو سين بربادا نانجي جرا هايدر wan sila ليه ummata جرا nufha waluma numna dari wajin nubna mana ketti dubbanna wanta tokko أي خد هندو ما أسخيسا خجرتني السلام عليكم جيتين جرا أمارنيا متاور ما السلام عليكم بيجالله هلا تشون كسر الله تشوف تشون دموج هاي خد أي أرانا أي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أمتال دموشي انتني راسو أكاونتي تاب كوبي لينك الناس درجان إن شاء الله تعالى إيش هاي خطة شيخ برات بلبلي هاي جدا بقول كنا نقول لا كنيو جلالو يميتني مثلا الرجال بقى واي شيء كارو بيتو كتبنا عسى أتي لكي ما نبني نندفع واي شيء كارو بيتو نمبا هاي خطة هاي السلام عليكم هاي وعليكم السلام متى كنا منا عسى أديمنا منا عسى هم أديم نتي وانتنو ديم نوفي تكفى أجندة دربة مارو جدا نجرا أجندة دين نينو دربة هارو جدا نجرا فيديو بوليتي كنا تمام تأوغاسا دين درانو تفيد أني كنا ني نو إسرائيل يارا دمي بيا كنا هندو بكنا لالتا دمي بيا كنا هندو مكنا إلالتا أني أشتري بنا منا عسى أتي دمما شيء كارو بيتو كو وران بتشوار بادا النسي شيء كارو أصدقائي كهيدر أنا منيون من هنا ما نجدني نمار سنما دي بجاتا تاني وينه هيران كو كتربي جدي وينه هيرويه بقوم منا بني والله هيرو كتوغالي هيراني ناقل شابنا تاجو كتوغالي إنغلتا كتوغالتا غالي منا كيتي منا كم بيتم دي هيرو كتوغالي هيراني ناقل شا هنجرو موان ورقة رندو بطنو متا دودار ورقة رنا سيدا نغاما سغالينكو Ma ni top kita buku. هيرو كتو إن Koi نجامة account berarti ninggala. هيروكو Account berarti ninggala koi. welcome back هيرو جيجا نوتي كودو تاي هيرو كتو يتيك توك دمكات مو في ما هيران لفنا ميوتي كبا بتاس لا دبت دتاو غستي قال دي قال متى يديم يروكو أكاسي مو بأسان مو maal fayyada amma gastii galuunsi siroo duudaadha kun amma maal fakkaattee dhufte kaaftaan fakkaattee dhufte baga nagaa say something maal fayyada siroo naasutti duudaadha isaan immoo miyuutii irra hin kaanne kun miyuutii irra qaxxee lillim jettee galte akkam jirtaa baga nagaa taate wallahi welcome back baay'ee tokko siyaanneerraa gara laafettii namaa gaarii namaa wallahi fiqiriin taane nu qabsiistee kaatee baddee baallaan badinal tokko tokko nurra marmaarii si jaallannaa. kottu walumaa galatti uummata keenya ajandaan keenya silas maal duudaadha ateessu callumetti taa'u callumedhe silas hin haasa'u walumaa galatti uummata keenya ajandaa hedduutu kennamaa jira ajandaa jalan deemnu amma sheekaa roobee jechuun dhimma buleettii keenya sanarratti sheekaa roobee fudhatanii dhiyaatan sheekaa roobee akkamitti fudhatanii dhiyaatan sheekaa roobee immoo maalitti deemu boru maal ta'uu deemu maaltutti dhufuu deema waa hedduu jira walumaa galatti waa'ee istuudiyoo sheekaa roobee tokko sirreessuu irratti sagantaa wayiin qaba warabbi jedhee yoo rabbi na fayyisee adda galgala boru nan ba'a manaa kibiiti bor galgala mana kootti waa'ee dhimma istuudiyoo sheekaa roobee waan tokko kanaan duras dubbataa turre ammas irra deebinee dubbanna waan godhamuu qabu gochuu qabna akka sabaatti sheekaa roobee jabaanuu qabnudha dhageessanii jabaanuu qabnu jabaa ofii immoo abbaatu jabeeffataa hidarnan kijibe
jabaa fi abbaatu jabeeffata utuu isaan waan kana fidanii dhufanii adda nuun baafne wallaahi waan dannutti galaa jira rabbi nuuf fadhiisu heeruu koo baay kuttee baguma Gaashee nagaan filaan dubbatu dhiisa buu. maayitii huduu እና walumaa galatti tokkoffaa stuudiyoo sheekaa roobee kana maal goona tokko waan godhamu qofa gochuu qabna waan tokko waan hidhate guutuufi qabna inni kanaan dura ramadaana wayii keessa kaasee dubbadheen ture sana jabaa keenya jabeeffachuu qabna meesii wajjin jirraa warra jettan torba barreessame warri si wajjin jirraa dhimma sheekaa roobee irratti maaliinu si waliin jirra bara miindaa wayii Waan qabannu tokko mube wanni tokko wayii fizzisiise. nuti qabadhu Ayyee. madalanaa sana warri dhimma sheekaa roobee irratti si wajjin jirra jettan torba tokko hin jenne akkasidha amma wanni balaa ta'e maali beektu wanni balaa ta'e wanni amma hundi gadi ba'ee iyyaa jiruu fi maaliif uummanni kun siin bulaa ilaala torba ilaala ishiga amma kana kuma shan yoon fudhee kan harkaa birrii meeqa allaqe waan barbaadu cufeera kanaaf miqanyinna taa'ee asfalligin hojjedhaa jaallatamaa nuti hojjennee onnee uummata keenyaa keessa galle malee arrabsinee nama xiqqeessinee yookiin immoo waa biraa goonee miti kanaaf yoo rabbi jedhee bor galgala dhimma sheekaa roobee irratti yoo rabbiin hadda galgala nagaan na bulchee mana akimii kana na baase dhimma sheekaa roobee irratti sagantaan qabatinaa mana kootti waan godhamuu qabu sheekaa roobee jajjabeessuu qabna miindaa wayiin qabannu namni gargaaru wayiin jiru namni bakkeedha jajjabeessuun hin jiru alalkeerii wayii isaan jajjabeessuu hin jiru kanaaf nu ofii keenya jabaa keenya jajjabeeffachuu qabna isinin jedhaa qalatooma alfaadhaa bor yoo rabbi jedhee waan dandeenye goona amma immoo deemneeti mana asiyaatti asiyaa mana banteetti fakkaata dhimma tokko irraa dhimma biyya keenya amma viidiyoo boleettii keenya sana nu miira keessa gallee dubbanne baga dubbanne naan dubbadhu feesbuuk irraan balleessine viidiyoo chan kiristaana isa taatu islaama isa taatu dubartiin dhahamuu hin qabdu jennee dubbanne kanarratti eenyuun walii gala garuu rakkoon jiru maali beektu ajandicha ummanni biyya keenya jibbu sun beektu miti ummanni biyya keenya jibbaa jiran sun lamman ajandicha fudhatanii biyya Itoophiyaa jechuun biyya dubartiin islaamaa ittiin kabajamne biyya akkasitti lafa harkifamte tumamtu jedhanii ajandaa godhatanii addunyaatti dhiyeessaniiru numma maal godhanna kana lash goonee biraa deebineeti dhimma biyya keenya natti dubbannaa jechuudha akkana kanaaf akkasitti qofa qabaadhaa dhimma ajandaa bakkeedha abbaan barbaade darbatee nuu kenne kana booddee fudhannee duu kan deemnu biyya keenya wajjin jiraachuun Dooktara Abiyyi wajjin jiraachuu miti. Dooktara Abiyyi amma bulchaa jira Itoophiyaa. Bor abbaa bakka bu'uun beeknu. Jowaar bakka bu'uun mala. Marroon bakka bu'uun mala. Abbaan barbaade bakka bu'uu mala. Isinii galee dhimmi biyyaa dhimma biyyaati. Dhimma waloomaati. Dhimmi siyaasaa waa biraati dhimmi biyyaa immoo dhimma biyyaati yoo biyyi keenya tokko maal jedha lakkii biyyi keenya akkas ta'e akkana ta'e jedha waa tokkoon isinitti himaan diinni biyya keenya balleessuu dhufu gaafa dhufu ati Amaaraa ati Oromoodhaa ati Tigreedhaa ati Affaariin jedhu diina biyya keenyaati nama biyya keenya keessaa hunda lafarraa fixuuf dhufaa jechuudha galatooma ulfaadhaa isinin jaalladhaa. Duuba asii adeemnee iyyuu waan tokko dubbannaa jira. Waan jettu qabdaa ta'e jira. Wallaahi nube dhimma jabaa tokko finsi barbaadaa ture. Asiyaatti illee reefiman ture. Dhimma maaliif immoo? Mucaa tokko jira waggaa 4 dura haalima tokko jira Arsii keessatti beekamaadha. Ishee. Aanseriin fuula